Tis bakka bu'iinsa argateera jennee yaadna. Amantaanis yoo ta'e, naannoodhaanis yoo ta'e, umriidhaanis yoo ta'e, barumsaanis yoo ta'e, waan hundumaatiin yoo ta'e, waan Oromoo fakkaatu tokko jaarreerraa jennee yaadna nuti. Paartii amma jaarre kana deebisnee jaarre kana keessatti maanguddoonni duraan hooggansarra turan walakkaan yookaan 50% ammallee isaan matu keessa jira. Persentii 50 immoo haaraatti galchinee jirra. Dargaggoonni warra duraatiin koochi ta'anii muuxannoo argatanii beekumsa argatanii bor akka isaan iddoo qabatanii fi bakka keenya akka isaan qabatanii fi namoota itti mammaqnee jirra. Kunoo warra nuyi itti maknee keessaati warra mana wajjin jiru biyya keessas hin jiru. Silaatii waltajjii kanarratti dhufanii nu wajjin qooda fudhachuu turre ture garuu viizaa sababii dhabaniif hafanii namoonni nu waliin mana hidhaa turan warri akka Booda Janeefaa warri akka Hamzaa Booranaafaa silaatii waltajjii kanarratti nu wajjin tuurii kanarratti nu wajjin hirmaatuuf turanii garuu viizaa sababii dhabaniif hafanii yeroo biraa dhufanii isaanis akkuma kana sanii wajjin wal baru. Hooggansi keenya bifa kanaatiin haarawaa jira. Kanaatiif namoonni dura jiran suutaan bakka gadhiisaa fi akka deeman itti deemaa jirra. Institutionalize gochaa jirra. Isinis immoo namoota biroo wajjiniin hojjechuus bara isiniin jechuudhuma barbaanna. Nuyi hin jirru yoo ta'e paartiin keenya hin jirru yoo ta'e namoota biroodhaan illee namoota Oromoof dubbatan namoota Oromoof quuqaman ofitti qabachuun isaaniin illee madaqfachuun gargaaruun bira dhaabbachuun tumsuun amala keenya akka ta'u isin yaadachiisuu barbaada. Nu qofaa irratti ija keessan hin gatina namoonni biroon namoonni qabuu danda'an jiru isaaniin bira dhaabbachuun yaada isaanii tumsuunis barbaachisaa ta'uutu irra jira jedhee yaadan. Karaa biraa obboleessi keenya waa'ee mootummaa waraana mootummaa yookaan immoo ittisa biyyaa kan akkamittiin ilaaltu humna addaa Oromiyaa immoo akkamittiin ilaaltu jedhee nu gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa ofii isaatii bobba'ee ofii isaatii bakka barbaadetti tarkaanfii barbaadu kan fudhatu miti. Isaaniin kan hoogganu hooggana siyaasaati. Kanaatiif isaan waan ajajaman duwwaa hojjetu. Wayii tokko balleessuuf nama ajjeesuudhaaf yookaan immoo waan biraadhaaf kan bobba'an miti. Isaanis ilmaanuma keenya ijoollee makeenyadha. Hojiidha isaaniif ogummaadha. Hojii sana keessa jiru isaan ijaaramanii jiru. Nama isaaniin hoogganu yookaan immoo hooggansa siyaasaa isaaniif qajeelfama kennu yookaan ajaja kennu yoo balleesse malee isaan hojii isaaniirra jiru waan ajajaman hojjetu jechuudha. Kanaaf isaanii wajjin hin jibban qabnu nuyi. Akkas nu godhuu maa kana balleessuu hin jennu. Waan ajajaman hojjetu isaan. Kan nuti itti morminu amma warra hooggansa siyaasaa kennuudha. Warra nama rukuchiisuudha malee warra rukutu sana miti. Isaan hojii isaanii hojjetaa jiru. Kanaaf hooggansi siyaasaa sun akka inni qajeeluu barbaanna. Kanaaf isaan irratti qabsoofna. Isaan irratti kan qabsoofnuuf yookaan kan nuyi isaanii morminuuf sababii isaanii jibbinuuf miti. Jibbiif jaalalli kana keessa jiru. Waan qajeelaa yeroo hojjetani isaan tumsinaa isaan bira dhaabbannaan gargaara. Yeroo san waan hamaa saba keenya irratti dalagan immoo morminaa jala dhaabbannaan balaaleffannaa irratti qabsoofiniin sin. Waggaa 3 dura 4 dura kan nuti goone kanumadha. Gaafa isaan gara aangootti ol ba'an gargaara tumsaa bira dhaabbadhaa isin jechaa turre. Nus bira dhaabbannee turre. Isinis baay'een keessan bira dhaabbattanii turtan. Adeemsa keessa yeroo isaan adeemsa isaanii jijjiirratan amma immoo deebinee mormuutti kan jechuudha. Kanaaf kun bifa kanaatiin ilaalamuun isaa gaariidha jennee yaadna. Waa'een humna addaa Oromiyaas kanumadha warra ajajamuudha. Warra ajajamuudha garuu warri ajajan eenyu fa'i isaanii. Yeroo tokko dhuguma bifa baay'ee gara jabinaan guuteen akkaataa isaan itti nama rukutan akkaataa isaan itti nama ajjeesan akkaataa isaan itti nama dararan yeroo laallu dhuguma humna Oromiyaati moo humna addaati kun humna biyya eessaatii dhufeedha. Maal keessatti kan dhalateedha. Aadaa akkamii keessatti kan dhalateedha kan nama jechisiisuu hin jira. Fakkeenyaatiif mana tokko gubee yoo jedhanii yoo gubee uumaa miti garuu gubee yeroo inni bira dhaabbatee sirbu nama gaddisiisa. Akkamittiin ta'a gara jabinni akkasii maal keessaa dhufe? Jibbi kun maal keessaa dhufe? Manni qotee bulaa yeroo gubbatu kun horiin qotee bulaa yeroo saamamu kun yeroo qalamu kun yeroo ormi uffatee fuudhee deemu kun akkamittiin bira dhaabbachuu danda'an isa jedhu nama gaddisiisa. Garuu ammas rakkoon kan jiru ajaja isaarra jira hooggansa siyaasaarra jira isuma jedhudha. Yoo hooggansi siyaasaa sun sirraa sirrooma hundumtuun sirraa jennee yaadna. አንዱ ወንድሜ ደግሞ እዚህ ስለ ማይኖሪቲ ራይትስ ኦሮሚያ ውስጥ ስላሉት መሆኑ ነው ይመስለኛል። እኛ እንደ ኦፌኮ በማይኖሪቲ ላይ ያለን አቋም በጣም ግልጽ ነው። እኛ የኦሮሞን መብት እናስከብራለን ብለን ስንታገል የሌላውን መብት ደግሞ እንገፋለን ብለን አይደለም። እኛ መብታችንን እንደምንፈልግ የሌሎችም እኛ ውስጥ የሚኖሩ
ማይኖሪቲዎችም መብታቸው ሊከበር እንደሚገባና የግድ መከበር እንዳለበት እናምናለን። ይሄ ግድ ነው። ወደን የምናደርገው ነገር አይደለም። እኛ የማንም መብት እንዲገፋ የማንም መብት እንዲነካ አንፈልግም። አዳማ ውስጥ ወይም ቢሾፍቱ ወይም ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ውስጥ ዛሬ መብታቸው ምን ያህል ተከብሮ ነው? ለምሳሌ በፈለጉት ትምህርት ቤት ይልካሉ፣ ልጆቻቸውን በፈለጉ ቋንቋ ያስተምራሉ፣ ንግዳቸውን በደንብ ያካሂዳሉ። ማናቸውም ነገር እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ከሀገሬው ከኦሮሞ ተወላጅ ይልቅ የተሻለ መብት ኖሯቸው እየኖሩ ይገኛሉ። መብታቸው በተገፈፈ ሰዓት በተነካ ሰዓት መጀመሪያ የምንታገለው እኛ ነን። ይሄ ሊታመን ይገባል። በፍጹም እኛ እዚህ ላይ ድርድር የለንም። የማንም መብት ይገፋ ዘንድ አንሻም አንፈልግም። ይሄ ለፖለቲካ የምናደርገው ነገር ሳይሆን እንደ ኦፌኮ እንደ እምነት እንደ ሃይማኖት የተቀበልነው ነገር ነው። እኛ ይሄ እንዲሆን አንፈልግም። የማንም መብት እንዲነካ ማለት ነው። ስለ ቡድን መብትና ስለ ግል መብት የሚባለው ይሄ አይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው። እኛ ሁለቱም በአንድነት ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ከግሩፕ ራይትስ ተነጥሎ አይታይም ወይም ሁለቱም በአንድ ላይ ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው። ጋፋንሞ ጃዋራ ዴብስ Mammak sanduk ke rakas tani. Walid de abi Kadir Bullo jiddu juru to Kadir Bullo talaga kej. Ako malu ini. Kamu apa kau yang diwat? Kisah gitu. Anak mama sih kalau ada cise nama jawaban berat. Ya cufi kalau suara banget. Ini Charlie Sanjen nih. Kajen. Alamat kata bersih. Wan dubban kesat ega cahar. Bilu kakara jirti. Ram tahu danda. Nama wal fichiri sudah dulu bagi kudam. Discipline. Untuk buka kapan itu? Sebera ret. Balik yang kerja aku arwah dia sih. Hari juga dia mutat. Mana kayaknya semina. Ka male Charlie Chumeti. Ini sama dikasih cara no. Kapsa aja cara, mulai kapsa. Kapsa nama gua kamu. Modumma dogongorterta biya ballesairta ufille dajirta biya ballesa jirta kawga afran karatu inga duma lebu jirta dola da kurjat for my that case, another case about Ethiopia. Please understand how volatile the situation has become, how dangerous it has become. Things are not going the way of 4 years ago. The country is about to explode. We are heading to a nightmarish, hairy situation. Please, measure your words. Advocate for your community. Advocate for your nationality. Speak up. But do it in a manner that does not fuel the situation even worse. Look, we have a very scary situation. A situation where no one will win. My message to the diaspora is continue to advocate. But please advocate for peace, because that country needs peace. It needs just peace. We will regret as a society
if we continue fueling the fire, if we continue advocating, preaching hatred, it is going to be a situation where I hope we are not late. I hope we are not late. Because things are changing daily for the worse. Oromo maaltu mala Oromo fi saboota biyya saniitiifis malli tokko mana sanitti hima. Waan tokko hin soobina amma. Gara baay'een wal tuttuqaa jira. Warra afaan akka bakkalaan jiru warra afaan Oromoo dubbatu Oromoota tuangorra jira gara tokko. Gara tokko nama Oromooni gara tokko hin ajjeefama. Gara tokko immoo maqaa isaatiin biyya ajjeefama. Namni biraa ajjeefama. Hinduuna saba biraatiin immoo hin jibbamna nuti duulama. San qofaa miti lolli immoo Oromiyaa qofa keessa hin jiru. Tigraay jira, Amaara jira, Beenishaangul jira, Gumuuz jira, Kibba keessa jira, Somaalee malee. Somaaleen maaf nagaa qabdi beektu? Gubattee agarte. They learn from their terrible lesson, history. Uummanni Somaalee yeroo dheeraadhaaf naannoon Somaalee sun naannoo nagaa hin qabne ture. Hanga waggaa afran kanatti garuu naannoo santu nagaa argate. Maaliif gajaa qorannoo guddaa gaafataan akka laalutti garuu they learned. Somaaleen walii galatti deebi'ee fayyaa jira beektanii. Look at what is happening in Mogadishu. Deebi'anii of ijaaraa jiran. Qalbitti deebi'aa jiran. Eliitiin isaanii hubate jechuudha. Kan Itoophiyaa biraa hoo machi haaraa keessa jira. Maraatu haaraa keessa jira. Namni akkamitti ka'ee kaaldamastas nu balleessinu malee akkamitti bada namni hin badu. Kanaaf qalbii odoo horatee namni gaarii yaada jedhuun qaba. Oromoon dhugaa akka Oromootti gaafii qabna. Akka Oromootti haga qabna miidhamneerra. Garuu ibiddi biyya san guutuutti qabatee wanni amma mootummaan jennu kaabatti lolli Tigraay akka dhaabatu akka eegalles qabsoofne akka dhaabatus qabsoofne amma immoo hoggaa sochii tokko tokko godhan jajjabeessaa jira. Garuu maal jenne mana Itoophiyaa jedhamu kana kallattii maraan ibiddi itti qabatee jira. Gara tokko dhaamsinee kan biraa dhiifnan hin ta'u garuma hundaa dhaamsaa jenna. Akka Oromootti illee this applies to us. Ibiddi Oromiyaa qofarraa miti kan dhaabatuu qabu. Biyya guutuurraa dhaabatuu qaba. Maaliif Oromiyaa irraa keessattuu Oromiyaa irraa dhaabatuun qofti gahaa miti. Naannolee kana hundaan saboota kana hundaan gaafilee kan argaa jirtan saba hedduun nu keessa jira ollaa keenya jira. Kanaaf lolli dhaabachuun biyya nagaa deebi'uun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hundaan. Kan caalaa miidhamee jira biyya san beektanii. Amma biyya sanii namni jenosaayidii ethnic cleansing jedha. Dhuguma saboota bar dhabamsiifamuuf qarqara irra ga'ee jira biyya san. So bal'inni alaallu waan kana. Nurraa isa biddaa dhaamu biyya hundarraa dhaamu. Hojii dippiloomaasii itti jirra. Carraaqaa jirra. Garuu laaftu miti. Awurooppaattis asittis waa hedduu yaalaa jirra. Profeesar illee gaafa waa hedduu hojjete. Bakkalanis hojjetaa jira. Waliinis hojjechaa jirra. Biyya keessatti illee dippiloomaatu jira hunda. Sheef gochuu baay'ee yaalaa jirra. Credibility immoo qabna. Paartii lola morme qubaan lakkaaman keessa adda dureen waan jirruuf moral authority qabna nu. Haala biyya saniitti irratti ejjennoo cimaa fudhachuudhaaf. Kanarratti hojjechaa jirra. Waa hunda keessa hin deemne. Gara Oromoo First moo Itoophiyaa First kan jettu. Let's understand context biyya sanii. Jijjiirama ejjennoo ilaalchati miti. Itoophiyaan Oromoo First fi Oromoo ama Itoophiyaa First fi ama Oromoo First nu falmisiisaa turte sun hin jirtu warra jarana. The Ethiopia that arrested me and the one that released me are totally different. Ethiopia fi Oromiyaan bara Oromoo First fi Itoophiyaan amma dachiisami. Those kind of ideological debates are secondary today. Lolli kun itti fuufnaani Itoophiyaa First fi Oromoo First leisure ta'a. Qabalee First dhufa. Isinitti hima. This is going to be dangerous. Because what is coming is war of all against all. Communal violence, communal war in Fudeman in the China. Be careful. Let's be very realistic about what is happening. It is not the usual, it's not what it used to be 5 years ago. It's not what it used to be 2 years ago. It is not going to be what it is today. You are going to wish today comes back. If lolli kun dhaabachuu baanna. Kana serious ta'anii deemuun barbaachisaa. I can theorize ni godhee hedduu haasa'uu hin danda'a. Harka isin dhoofsisuu hin danda'a. Oromoo kanaaf qabsaa buleessi kiyya Uganda irraa jette Oromoo kanaaf qabsaa. Wallahi Oromoo kanaaf qabsaa jirra.
because we love these people. Waan isin jaalannu dhugaan keessa waan nu mararuufi kijibaan harka isin dhoofsifne. Because we care deeply and we understand the situation. And the situation calls for sober analysis. The situation calls for very careful strategizing. Lolli kun dhaabbachuu baannan Oromoo fi Itoophiyaadhaafis sabaaf sablammootaafis hamaadha. Lolli kun dhaabbachuu qaba jechuun jaalalummaa qabnuuni. Populismii cabsi qoisi daaraa godhi barbadeessi jechuu dandeenya akka Gifaa Baloo Profeesar Mararaa jedhu san jechuu dandeenya bara. Quba takkaan dhaabuu dandeenya. That's not the issue. That would be irresponsible today. That would be dangerous today. Ila nui ibiddi garaa keessa jiru dachaan nu keessa jira. Madaan isin eelu sun dachaan nu eela. Rakkoo miidhaa saba keenya irra ga'usan walakkaa isaa quban qabdan haga nu beeknu. Garuu what is best? What is expected? Hoggansa irraa kan eeggamu haala qabatamaa jiru erga laalame booda rakkoon balaan hamaan kan caalaa kan dhufe maal haa goonu kanaan itti deemaa jirra. Kana nu hubadda akkuma Baqqalaan jee. Silaa qaata kun qaata wajjeessan. Sababumaaf hafne. There is nothing in this world. Kasaba kanaaf uummata karraa adda baasu nothing. We have seen all of it. Rakkoo agarree jirra. Rakkoon feete uummata kanatti akka garagalu nu godhu. Qananis agarree jirra. I have been everywhere. I have been to 100 countries. I have seen luxury. Wanni sagalee laaffifannee dubbannuuf sodaan illee miti. Namni tokko nu lolsu hin jiru. Lubbuu tuufnee kararra keenyatti hin deemnu. Aangoos maaliif hin barbaannu waajarraa hin qabnu. Meebii uummanni biyyaa jiraatu ka barbaade abbaan darichirraa taa'u waajaa hin qabnu kanarraa. Sanii miti. We care. We care. Aga uummata keenyaa qomsan ta'e ka uummata biraatillee we care about it. Kanaaf kan deemaa jirru. Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru. Poolisii Oromiyaa keessa jiru. Tiraajediin nama saalfachiisu beektu shameful ka ta'e. Itti dhiyaannee beeyna beektan amma ijoollee poolisii Oromiyaas ijoollee raayyaa ittisa biyyaas hin beeyna. Loltoota isaan ajajaan socho'u. Hoggansa siyaasaatu nama keenya bakka lamatti baasee ol ficcisiisa. Believe it or not, Oromiyaa keessatti gamaa aduu kun harki guddaan probably kudhan keessaa 9 ilmaanuma keessan. It's your brother, your sister, your cousin. Terrible, sad, shameful. Kanaaf nuyi waraanni aadaa batu hoggaa jennu, lolli hin baasu hoggaa jennu, maddi rakkoo kana loltoota jennee namannu, maddi rakkoo kana wal dhibdee siyaasaati. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf hawwuudha. Olaantummaa garee tokko ijaaruu hawwuudha. Isteetiitti fayyadamanii akka oligaarkiidhaan bulchuudhaaf yaaluudha. Sirna haaraa waliigaltee haaraa sabaa sablammootaa fidurra sirna moofaa kadeessaa ummatoonni fincilanii ofirraa buusan deebisuu hawwuudha kana fide. It unleashed powerful and contradictory messages. Contradiction ummata keessa ture sun akka dhoowwu godhee. Kanaaf nuti maddi rakkoo kanaa hoggansa siyaasaa keessa jira. Hoggansi siyaasaa loltoota walitti erguu dhiisee wal ficcisiisuu dhiisee waliin taa'ee haa mari'atu ka jennu kanaafi. The question about minority rights is what Baqqala said. There will be no country where Oromo will be peaceful, but other ethnic groups will be at war or oppressed. It's impossible. More than ever, the people in that country are interdependent. እኛ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ የምንፈልጋት ኦሮሚያ ኢንፋክት የምንፈልጋት ደሞ የተወለድኩባት ቀበሌ የኦሮሞ ሕዝብ በማንነቱ ተከብሮ በመረጠው መንግስት የሚተዳደርበት ደሞ ጋውስ የሚኖረው ጉራጌ ስልጤ አማራ መብቱ ሳይነካ ከማንኛውም ሰው እኩል ሆኖ ከኖረ ብቻ ነው ደሞ ጋር ሰላም የምትሆነው። ጀስት ፒስ የምንለው ይሄ ነው። ማጆሪቲ የሆነው በኃይል አፍኖ ማስተዳደር ይችላል። ማይኖሪቲ ኦሮሚያን ተው ደሞ ጋር የምትባለው የበሬ ግንባር የምታክል ከተማ ብትወስዳት ጀስት ፒስ ስንል ምንድነው? ሁሉም መብቱ ተከብሮ ሳይበደል ሳይገፋ የሚኖርበት ሀገር ነው መስራት እንፈልገው። ይሄ በኦሮሞ ላይ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ ውሸት ነው። ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ ያደርጋሉ። አብዛኛው ግድያ የሚደረገው ህዝቡን ስለማጠብ ውሸት ነው። ሁለት አይነት ማይኖሪቲ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ።
አንክሌቭ እና ስካተርድ የምንለው አንክሌቭ የምንባለው በአንድ ብሔር በሌላ ብሔር መካከል ሲቀመጥ ወሎ እንዳለው አይነት እሱ ማይኖሪቲ ይሆናል። ስካተርድ የምንለው ደግሞ አለ እንደ አማራ ለምሳሌ በሁሉም ክልል ውስጥ የሚኖር እንደ ጉራጌ በሁሉም ከተማ ውስጥ የሚኖር ሁለቱም ማይኖሪቲ ሊጠበቅ ይገባል። ይሄን ለመጠበቅ ደግሞ ሀገራዊ ፖለቲካውን ማረጋጋትና ወደ መንገድ መመለስ ያስፈልጋል። ዋናው የማይኖሪቲ ጠንቅ ጦርነቱ ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ግድያ ይቀጥላል። የብሔሮች ቴንሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የህዝቦች መተላለቅ ይመጣል። አደራችሁን ጦርነት አቁሙ የምንለው ቁስል እያለብን ስንት ነገር እያወቅን እየተማጸን ያለ ነው። ከራይት አልፈናል። አሁን ከመብት አልፈናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመብት አይደለም ያለው ስለመናገር ስለመስራት አይደለም። የመኖር መብት የለም። በቃ የመኖር ዋስትና የለውም። ህዝቡ ወጥቶ የመግባት ቸርች መስጊድ ሄዶ ጸልዮ የመመለስ ሰርግ ሄዶ የመምጣት ዋስትና የለውም። ኮሌክቲቭ ኢንሴኩሪቲ ተፈጥሯል። ቅንጦት ነው። የመብት ፖለቲካ እሱ ቅንጦት ነው። ምክንያቱም ሴኩሪቲ ነምበር 1 ሰው በህይወት መኖር መቻል አለበት። ሰው እየተጨፈጨፈ ያለቀ ባለበት ሁኔታ ወደ የግል መብት የቡድን መብት ብለን ለመከራከር ቅንጦት ነው። አሁን ቅድም ወደ ቤት የጠየቀኝ ጥያቄ ነው። አብዛኛው የዛሬ 5 ዓመት የምንከራከርባቸው ጉዳዮች ዛሬ ኢረለቨንት ናቸው። አይዲዮሎጂካሊ የሆኑ ጉዳዮች ኢረለቨንት ናቸው። ይሄ ጦርነት ካልቆመ እኛ ራሱ ኢረለቨንት ነው እየሆነ የምንሄደው። ለዚህ ነው ሰላም ይምጣ የምንለው። እጋ ገለቶማ እዱል ፋዳ ወን ፖርትላንድ ይስንጃለን ከናቢ ጀከሰን ዱረ ዳበኔ ዋን ተከተከ ዋን ኮኬ ከሰን ረከቱለ ኤክሰልት ኑፊ ወን ዱፍነስ ወጅ መሪያ ኑፊ ይስንከበኛ ይስንጃለና ዱጋ ዱራ ቀብቱ ከናብ ዱጋ ገራ ከኛ ጅሩ ስንትምላ ገለቶማ ኡልፋዳ ነጋኑ ጉላ